Tamsaasa kallattiin isiniif darbaatti kan jiru qophii addaadha. Qophii addaa keenya har'aan keessummaa addaa qabanne. Keessummaan keenyas biyya Ameerikaa kanatti koloneela kan ta'an loltuu Ameerikaati. Waggoota 27f iddoo kanatti tajaajilaniiru. Yeroo ammaa kana immoo sooroma haa ba'an malee yuunivarsiitii Minisootaatti seera baraatti jiru. Maarreen egaa namni kun bakki dhaloota isaanii immoo naannoo Garrii jedhamu. Naannoo Garrii keessatti kan dhalatan namni Oromoo kun har'a waa'ee dhiibbaa gama sanaan keessumaa uummata Garrii fi uummata Booranaa gidduutti jiru irratti qabxiilee garaagaraa kaasna. Kana qofa otoo hin taane bu'ii ba'ii jireenya isaanii fi haaluma wal fakkaatuun immoo loltummaadhaan waggoota 27 hojjetan keessatti biyya keenya keessatti waliin qabsiisnee wal dorgomsiisuudhaan yookiis madaaluudhaan xiinxala gabaabaa nuuf kennu. Namni kun Koloneel Ahmed Shukurii jedhamu. Maarreen egaa nu waliin turaa kan hin jedhu qophicha qindeessuun kan simbiraan geessisu an itichaa guddataati. Gulaallii suuraaf sagalee taasisuudhaan tamsaasa kallattii kana isin biraan kan gommoo Fuwaad Siraaj. Maarreen nu waliin turaa isiniin jenna. Bagana gaan uftan gara studio keenya. Assalamu alaikum obboleessi kiyya galatoomi ka arra fursanaa kennite anin armu dhufee ummata keenya salaame isanillee isan salaame ammallee isan galatoonfadhu. Maal jennaani ummata Itoophiyaa arra namii ilbanee fi dur deemee arkisee wa barsiisee wa argisiisee karaa daandii qajeelaa buuse OMN akkasiifu OMN galata qabdi. Haa ta'u kallattiidhaan egaa wantoota hedduu waliin mari'achuuf jirra. Keessumaa qabxiileen nuuni irratti fuulleeffannu inni jalqabaa uummata Garrii akkasuma immoo uummata keenya Booranaa waliin haalota jiru irratti qabxiilee tokko lama kaasna waan ta'eef rakkoon iddoo sana jiru maalidha jechuun duddubbeensaas maali? Isa kana otoo waan muraasa nuuf kaastanii isa booda immoo waa'ee muuxannoo jireenya keessaniis nuuf qooddu. Maaltu jira yeroo ammaa kana gara sana? Obboleessi kiyya qaraa namii waliin qubatu naga fedha. Nageenni jiru. Nageenni jireenna. Kaisi akkasi ummati naannoo mooyyele qubatu ummat guddoo dhiba qabu. Ummata namii dubbii isaa guyyaa tokkootti koobee gargari baasuuniti. Ammoo haa taatuuti ummati naannoo sun qubatu ummata waliin dhalate. Ka herregi isa takka ka daangaan durii yudduun jirre ka jireenyi isa tokko ka ammoo namii ala dhufee gargari baasee walti diree waliin haasisee wal hadhee karaa cufaanuu wal balleesse. Nageenni misooma fida. Nageenni aafimaat fida. Nageenni fayyaa fida. Nageenni irjirti lafaati. Nageenni mooyyal callaa miti Itoophiumaatu dansa, Oromootu dansa, Soomalii dansa, Garrii dansa. Nam cufaafuu gaariidha nageenni. Nagee duwwaa wanni tokko nami dur deeman jiru. Lafumni quban tanaatu lafa Ameerikaa guddaan quban tana hangana 27 dalageef. Maal ammoo warri waan Ameerikaan akka jettu irreeni naga jetti. Irreen ammoo uummata tokko qubatu ummata tokko irreen isaa qeerroo isaati, lafi isaati, qabeenyi isaati. Kan cufa ammoo eegi nagaa hin qabne, ka jiruu hin qabne, ka jireenyi hin qabne. Wanni kun tokkolleen waan deemaatiin duuba ummati qar eegi nagaa hin qabne, ka jiruu hin qabne, ka fayyuma hin qabne, nagayiin hin jiruutu dhibdeen isaallee akkasumaan guddattee deemti. Dhibdee tana ammoo ka irreen alaa dhuftee yala qabdee gargari baasitee gargari qooddee jettu warraa miti nam dhibiitti godhuu jira. Ana akkas qaba garaa kee keessatti. Amma kootti amma wanni ummata kana irjira nagaa. An amma ummata keenna Booran taatmoo Gabre taatmoo Garri taatmoo ummata kan cufa waan inni lallabuu fi nagaa. Yaarsaaf yaartiin teessane. Indookatina indadhabina agisan nagaa eegee qabdanii fulanni jiruufuu keessa gad hirkiftan. Barattee akka nagaa isan buuftan fedhan. Ammoo wanni warri irraafate akka warri tokko ka warri afaan tokko dubbatu ka warri herregii warraa tokko ka irjirtiin warra tokko ka jireenyi warra tokko argitaawu
ka naggaadummaan warra tokko ka amma wanni kun tokkollee nu naga duwwaatu hin deemne sun irraa fataname misoomummaa maalti fida nagaa jireenya maalti fida nagaa horsiisa maalti fida nagaa namni obruu qubatu maal nagaa hin qabu ka obruu qubatu hin dandeenye ka nagaa hin qabne obrullee qubachuu hin danda'u marka obboleeyyan kiyya fula isan jirtaniifu an waan ani isan kadhadhu agi isan nagaa jajjabaatanii naga fiddan maal jennaan hojjaa tar bor ara deemtee gaadaan nam tokko ijjeefte kaalleen bor waa ijjeesuu fedha maal jennaan ijjeechaan ata nam dhibii ijjeeftu ijjeechatattee bor fiddi daallummaa sun adiif nuti amma qabsoo oromootaan yalqabii tagarrii yalqabii amma Itoophiyaanu la ol kaate nami la ilbanate thank you to people like you la ilbananne lawa argine dhiiroo kootta waliin yaana kootta herrekkeen tokkochina kootta jiruteene laalla jenne nami cufummaan qomaan ol ka'e qeerroon Oromoo la ol kaate garriilleen qeerramsetti qeerramsiisiilleen la ka'e fula wal ijjeeftane karaa midhaafadhaa nagaan dalaga hojjadhaa wal bulchaa wal fuudhaa waliin jiraadhaa saniin jedhanin haa ta'u mee waan isin kaastan keessatti keessumaa nageenyi tasgabbiin guddina biyya tokkoo keessatti gahee guddaa akka qabaatu nama kamiiniyyuu waliin falmachiisu haa ta'u garuu naannoo sana keessatti keessumaa yeroo adda addaa namoota naannoo Booranaa jiraatanis Garrii gaafa dubbisnu gaaffiin isaan kaasanii kanneen akka humnoota poolisii addaa naannoo Somaalee fi haaluma wal fakkaatuun immoo humnoota waraana wayyaaneetu dhiibbaa kana uumaatti jiraadha kan jechaatti jiran dhugaatti isin seenaa keessatti isin Garriidha uummata Booranaa waliin haalli ture maal fakkaata jechuun jaalalli nageenyi tasgabbiin gama keessan ture maal fakkaatame isa kana tarii waan muraasa sonuuf kaastani ani waan asin jedhu qara Garriif Booranni durumaatuu eelirra wal lola dheedirra wal lola amma guyyaa lameen buutu guyyaa sadeesoo yaarsa dhufee yidduu seene dubbata amma dhiira gargari qoode Ranilleen ummata oree bula horsiisee bula akkanuma kee bula tokka namni bii talaa gadhiiba kallee garana gadhiibani duuba walti diran waliin balleessan nama gowwa kana midhibiin alaa maammulu akka mana keessaa maammulanii gargari qoqqobaan qarsun jireennaan hin dhufu anamni yaadi kiyyin watok calla yaadi kiyyin nagaa Polisliyoon guddinni isa warra chiitii miti warmoo yaleetii miti polisliyoon warmoo yalenuun beenna gabraa Garrii Booran burjiilleen qaqubatte amaartillee ni jirti Tigreelleen wata abbaan fedhe dalagachuu hin danda'amoo yal keessa dhibiin jiru nu anin guddinaan ijoollummaan ijoollee qotee nama gosaan gargari nan baasu nuun beennu duri yaarsi keen duri Booranaaf Garrii hojjaa balaan buutu warratti horii hojjum sun gargari nan baasa nami tokko madaa'ee kalammeesoo hundu hojjum sun gargari nan baasan amma dubbi beedana aareetti tana waan jedhani daangaa jedhan anini waacillee dhalan akaakuun giine waacillee dhalan lafa Oromoo amma Garriin achi dhaquu hin dandeettu goofalee Boorani duriin dhugaa amma dhufuu hin danda'u daangaa jedhani waan aareetti nuu midhaasan an waan ani isaniin jedhu ummat kennaan jedhu waan nami dhibiin alaa akka afarsaa kaan fuudhee ibidda afarsa kan ofirra dhiisa isan malee nami dhibiin nagaa isanii fidin jiru Tigreen nagaa isanii fiddu Soomaliin naannoollee nagaa isanii fiddu Booranaaf Garriif Gabra isanum kan sadeentu waliin teeffatee nagaa dhalchiisa nagaa fida hojja isan nagaa hin finne akkanum isanirraa faayideeffatan malaatti dhufe akka wanni kaan isan walaaqa isanin walaaqin nami jiru teessan laala amma karaan guddaan dhufe kalaamee naggaadummaan teessan badde wal keessin yaatane
karaan laamuu gad dhufa aga Addis Ababaa deemuu dandeettanii fula deemtan dalagachuu dandeettanii ammayyuu mangistiin Itoophiyaa nama Oromoo tarkaa qaba nama afaan keessan dubbatu tarkaa qaba nam Garriif Booran beeku tarkaa qaba nam kana sila harka qabdanii waliin deemu maltan malee dhiba gochuu malle dhiba boolli dhibi qiyaanee qotuu malle saniin kunin boolli qiyaanee dhiisa hin qotina naga barbaada waliin jiraadha ummata taktaa laf Itoophiyaa kee waliin jirtanii gos dhibi isanii maxxantan ofirra dhiisa isan teka waliiti laftana jiruuf jireen isii jireessa jedhanin agas jedhu obboleeskii yaanin Meega waan isin kaastan keessatti keessumaa naannoo sana keessaa aadaa waliin jiraachuu yookiis immoo wal fuudhuu heerumuun kunillee akka malee akka jabaatedha naannoo sanatti. Aadaan naannoo sana jiru keessumaa kan Booranaaf Garrii wantoonni wal fakkeessan maal fakkaatu? Afaan iddoo sanatti dhimma itti ba'amoo maalimi? Nuyi afaan keenya tokko, finni keenya tokko, jireenyi keenya tokko, herregi keenya durii tokko. Nadheen walirra fuuna. Booranni guddinaan waaqeffataa ta'u immoo aadaa qaba, cubbuu sodaata, fokkeen sodaata, ceera qaba. Garriin islaama umma tokko islaama ka rabbi guldeemu, ka karaa waaxida guldeemu, ka namni yakkine. Booranni leen durii namni yakku. Waan namni karaa guldeemu gaadaan fana mijeessu malee onni waa akka durii hin jirtu. Durii waliin ani jaalli gurguddaan alakee appichaa jedhani war mooyyaleeti. Kaalleen Henry alakee jedhani war Marsabediiti. Kaalleen Abdullahi Mahat jedhani Gabraa war mooyyaleeti. Nuyin kun waliin guddanne nam wal jibbita kan dhageenne. Ani mana Boorana durii bula. Warrilleen dhufee keenne bula. Sagalee walirra nyaanna. Waliin jirra. Aadaan teennu tokkum. Aadaan maal ammoo? Aadaan yaane tokko waaqeffata tokkolleen islaan ta'uuti ammoo nu afaan tokko dubbanna gaaddis tokko teeffanna jaarroleen teen wal fahamti nam aareessa ala amaarti dhufte akkan wal gargari nu goote Tigreen dhufte akkan gargari nu goote isin waan ani san gaafadha dhiiroo Booranaa Garrii Gabru waa tokko isan gaafadha namummaan alaa dhufe dhiirti dhibiin akka isan dhiirummaan qabneen isani gololchite isan bulchituun qarmaal maaf nabi dhibiin isan bulche isan maaf ofun bulchin Yaaroleen teenta durii waliin dubbat maaf dubbii walirra dhoot maaniif dhowwan dubbii dubbataniiti nami dubbii duwwa taa'ee du'iinsi malee faayidaa dhibii hin qabu tokko ta'a afaan takka ta'a gara takka ta'a waliin yaasan hin jedhu nagaa wanni irrisanii jira Booraan hin jirtu Booraan Garrii dabsachuu fee ta'ee nagaa hin dabsadhu Garrii Booraan dabsachuu fee ta'ee nagaa hin dabsadhu ijjeechaan irjittiin fiddu Itoophiyaa ilaa yaalaa aftan marginalized communities schoolan qabdan nami AIDSin baduu jira eelin qabdan ka tokko baratee dalagaa qabin jiru ministan qabdan assistant ministan qabdan directoroota tokkolleen qabdan wanni isan qabdanuu hin jirtu qawwee akka ka santi kennanii waliin obbaasa jedhan malee jiruu dhibii hin qabdani daallumma sun keessa baha irjirtuu ummata laalaa durdeemma teessan laala dowla ammi sani dhalatte mangistu aareessan dhalat kan nam afaan keessan dubbatu kee jira nam kana harka kennaafi Oromoo guddoo baradha business baradha Garrii Oromoo hin jibbina afaan takka dubbattan jiru takka qabdan jireenya takka qabdan herregi keessan takka lafti teessan takka Garrii isan irra maaramtan hin jirtu Oromoo Soomaliin obbolees keessan dhuga ammoo walirra maaramtani 50 million Oromo kacufummaan maallaqa harkaa qabu Garrii sun waan sirra barbaadu nagaadummaa nagaha kaa'at dhaxxela nagaaddee nam kana wabarsiifte karaan tokko taatan sirra fedhan ana akkas qaba obboleessi kiyya haa ta'u ayyeen daawwattoota keenya kun daawwachaatti kan jirtan qophii addaa tamsaasa kallattii Oromiyaa miidiyaa neetwoorkiitti isiniif darbaatti jiru maarreen egaa namni turtii waliin taasisaatti jiru yeroo ammaa kana sooroma kan baanii fi loltummaan biyya Ameerikaa kanatti waggaa 27 kan tajaajilanii koloneel Ahmed Shukuriiti maarreen turtii nu waliin taasisaa jirtanitti hedduu akka barattan abdii goona maarreen uummanni keenya Garrii akkasuma immoo Boorana keessa jiraattan hundumtuu dhimma kanarratti nageenyaaf tasgabbii uumuu
fayyadamuudhaan qaamota dhufee darbu yookiis sirnoota dhufee darbu keessatti akka sana faana boli'uudhaan yookiis walii keessan irratti miidhaa hin geessine kan jedhu dhaamsa dhalataa naannoo Garrii kan ta'anii Koloneel Ahmed Shukuriiti. Ammas nu waliin turaa jenna. Kutaa itti aanu keessatti immoo wanti nuyi waliin turtii taasisnu keessumaa namni kuni yeroo ammaa kana sooroma ba'aniiru. Haa ta'u biyya Ameerikaa kana keessatti immoo waggoota 27dhaaf koloneelummaadhaan nama tajaajilan yookiis immoo loltummaadhaan. Isa kana keessatti biyya keenya keessatti loltoonni dhufee darbu keessatti keessumaa sirna wayyaanee kana keessatti yogguu qaama nagaa yookiis uummata nagaa rasaasa itti dhukaasuudhaan ajjeesan argina. Tarii isa kanarratti Koloneel Ahmed maal jedhu? Ammas kan itti aanu ta'a. Maarreen egaa isinis nu waliin turaa jenna. Ani itichaa guddataati gama teeknikaan kan na waliin jiru immoo Fuwaad Siraaj. Ayyeenka waan isin kaastan jira gaama. Dhaamsa lammummaa dabarsitaniitu jechuun jarreen kun nageenyaaf tasgabbiin waliin jiraachuudhaan misooma isaanii akka itti fufan kaastaniitu. Haa ta'u egaa amma isin immoo gara seenaa keessaniitti xiqqoo ishee deebiname. Namni waliin turtii taasisaatti jirtan qophii addaadhaan eenyu jedhanii daawwattoonni keenya isin gaafachuu malu waan ta'eef seenaa keessanirraa gabaabsaatii Garriirraa ka'aatii hanga Finfinneetti meenuu daawwachiisaame. Ani warmoo yereeti mooyyele dhaladhe amma lafuwaa cille suni dhaladhe an dhalooti Garrii nama guddoo Itoophiyaa tallee kee deeme dalage anini warra security Itoophiyaatiin guddoo waliin dalage nama Jabuutii illee taa'e Keenyaa illee kee dalage Itoophiyaa illee kee dalage Ruwaandaa illee kee dalage Burundi illee kee dalage dalagaan kii ka eegee 2013 Afganistaanii Iraaq illee dalage jira. Dalagaan kiyyini difeensi Ameerikaati maal jennaan nama Ameerikaati. Akkuma laftana warqaa isiitiif dhaloota isi fudhadheefi akkasumaan ayyideefi. One of the best forces in America dalageefi. Duubaatiin wabarachaallee narratti qoomiti Chicaagootti University of Illinois illee baradhe mastereetii illee achi fudhadhe ammallee law degree armatti fudhachuufi yalqabe duubaatiin inshallah hojja rabbi jaalatii jedhee ganna tokkoof nusa keessatti ammallee firii taa'anii deema. Agosti illee Itoophiyaa dhaquu fedha. Itoophiyaan tunu lafum kiyya mariin waliin nu jirti Itoophiyaa. Itoophiyaan marhala amma aareessee jirti. Isiilleen harka qabiisa feeti. Isiilleen qarqaarsa feeti. Marka akkasiifuu ani ummat keenya ka mooyyale waan jedhuun fuula walirra chaatan abiyyi qarqaara. Booranaatiin Oromoo tokkummaa isii barbaadi. Jireenyi isii barbaadi. Haqqa isii barbaadi. Qabeenyi isii tissi. Garrii ati har'a Soomalii himatte dhuga. Soomalii jireenyi isii barbaadi. Jiruu isii kee jiraadhu. Nami isii tahi ammoo isan lamaan obboleessa sun callaa namiin irraafatin jedhaanin. Tole. Meeqa isin loltummaadhaan gara waggoota 27 akka tajaajiltan kana keessatti immoo loltummaan sadarkaa qaba jechuun sadarkaa keessa dabartan yeroo ammaa kana immoo sadarkaa koloneeraa or plus something waan ta'es qabdu natti fakkaate. Mee turtii turtan kanaan leveliin amma isin jirtan yookiin sadarkaa ramaddii keessanii maal ture otoo sooraman bayin? Ameerikaa beektaa qaraa namii xorata waan guddoon qaba ammoo namii deebisnamuma deebisan beektaa miti. Waan guddoo kaan irra dubbachuu hin dandeenye jira maal jennaan an dalaga dhiyuum keessa bahe hojii sirkaala tana dhiyoo keessa bahe duuba waan guddoo an irra dubbachuu hin dandeenye jira ammoo haa ta'uuti Ameerikaa nama dhugaa ka Oromootu kee jira nama dhugaa ka Soomaliitti amma kee jira ammoo namni rankii kee gahee xiqquma hin jiru rankii gaarii gahee recruiting command dalagee civil affairs jedhani warra amma beektaa dubbii nagaa lafa fiduu warra kana kee dalage government Itoophiyaa illee waliin dalage ka Keenyaati illee waliin dalage ka Ruwaandaa illee waliin dalage ka Burundi illee waliin dalage atiin experience guddaa qaba kana nama daruu danda'u. Dhugaa ijoolleen Oromoo guddina dhufte Ahmed waan jetti si abbaatiin lafteen deemte nama qajeelchite nama walti deemte sun cufin jirti ammoo wanni cufummaan suutuma feetii miti. Ganni 27 si dadhabsiisa. Ammallee jaarrummaallee lanu seente duuba. Jajjabeen ilmi amma nu nam cime isaan ijoollee miti nama ilmi kiyyaa amma militarii kee jira. Isa lieutenant innillee lieutenant ilmaan jadhale ilmaan jahaanuu cufuma university kee jirti. Intala eegeeta high school kennaa jirtu jira.
isuma eeguu jiraalleen fula harka duwwataa duballee nama wabarannooti aareesii alqabe. Meega akkas yoo ta'e fakkeenyaaf biyya keenya keessatti waan tokko taajjabna koloneel keessumaa jechuun biyya keenya keessatti yogguu loltoonni namoota nagaa ajjeesan taajjabna. Fakkeenyaaf namni bahee dimokiraasiin bu'uu qabaa rakkoo bulchiinsa gaariitu jira jedhanii wayita kutaalee Oromiyaa bal'oo keessattis ta'e biyyittii keessatti ba'anii harka isaanii wal qaxxaamursanii iskiriptoo qabatan yookiis peennaa qabatan jarreen kanarratti ajjechaa yogguu raawwatu argina. Akkami jechuun itiksiin loltummaa isa kana hin deeggaraa isa kanarratti yoo lammiilee biyya keenya jiran yookiis loltoota keenya maal gorsitu poolisiidhaa kaasee hanga sadarkaa olaanaatti jechuukooti. Militariin Itoophiyaa yookaan qaamii security sila akka aadaa demokraasiitti akka aadaa namummaatti human rights ilaalanii jiruu nama waan cufa irra gaarii addunyaa keessa. Nami jiruu nama hin tissine isatu jireen hin barbaanne. Dikteetaroota akka Idi Amin la argine, Bokkaasa la argine, naimi namtichi shamma durii Zaire harka abkallee argine, nam nyaate nam ufii nyaate obbaasu, nami sun garuu hin deemu. Nagaalleen hin dhufu. Governmentiin Itoophiyaa wanni irra waajaba. Aga xooriin nama ufiin ijjeefne. Maal jennaan isi demokraasiin baanan maali qara? Demokraasii nama akkan harka ol qabatee fide ijoollee Oromoo ta qarqaarsa dhibii hin qabne. Wanni ijoolleen Oromoo qara ilbanasiise maan guruba keessanii kana. OMN fa'a. Ijoollee Oromoo afaan Oromoo barsiisanii aadaa durii ta Amaaraa irra balleessanii jireen aarees barsiisanii jiruu aareetti barsiisanii ilbanatte duuba ijoolleen tuni. Duri Oromoon ta'an beeku warra dhukkubsatuu miti. Hin dhukkubsattu Oromoon duri mata lafa qabattee deemti. Maqaa aarees baasaniif arrabsan qabeen isi fudhatan jiruu isi saaman jireen isaanii saaman dhala irra buufatan inni ijjeesan ila dhaanfan cufa sun cuf garriin la argite beekti. Garriin waan sun cuf keebbaate masakkar eela sun itti naqan nama obbaasan ammoo tokko jira ispiritiin nama hin du'u. Ijoolleen aareettiin qeerrootuun waan ajjaba fidde wanni isin fiddamaan aadaa Amaaraa hin qabdu ka durii cunqursee gubbaa taa'u. Aadaa Tigreellee hin qabdu ka durii cunqursee gubbaa taa'u. Aadaa Oromoo qabdi. Namni aadaa ofii qabu ka uf barate uf beeke ilisa banate dhukkuba ofirra buusa. Anan mallee Oromoon waan jedhu irra fina ofirra buusa. Waan isan gubbaa taa'u ofirra buusa. Ofirra buusa. Maal jennaan isan obboleeyyaan kiyya isan afaan kiyya dubbattani silaleefuu irjirtumtii bor laaltan. Militari makalaakiyaaf poolisiin armagee deeme nama raayyaa ka wamuun tahine ka demokraasii barbaadu ka jireenya barbaade deeme ijjeese sun isattuu qara militariin tahini shifta. Sun isattuu shifta shiftaan dhibiin hin jirtu terrorism sami sunin. Nami raayyaa ofii terrorize godhe isattuu terrorism. Ansan akkas qaba. Nami qabeenya nama saamilleen isattuu badi. Isattuu waan badawu. So hierarchy'n security aginni respect ummatu fiitii kenni fedhan. Ethics akka inni ilaal fedhan. Eegi atin civilian nam kakkee nama siyala bulu atin cunqursite ijjeefte horiisa saamte madeessite qaama isa miidha itti geessite atuuyyuu qarawwamuu midhaasutti hin jirtu. Ufirra deemuu malte. Warra kan cufu ufirra ari'uu malan. Ana kan qabutti. Ka wadhibellee akka mahkama dur geessan. Mana shariyaa dur geessanii akka inni waan inni yakka cufa inni himatu. Hojja isan hojja sun dambi dhiisuu feetan isan jirti. Hojja isan hidhuu feetan illee isan jirti. Ammoo without accountability akkanumaan demokraasii taanee deemnaan tun hin taatu. An akkas qaba. Haa ta'u meegaa qabxiileen biraan nuuni kaasnu keessumaa waa'ee namoonni loltummaarra osoo jiranii namarratti yoo rasaasa dhukaasanii nama ajjeesu yoo ta'e lammiilee dimokiraasii nageenya barbaadu akka shororkeessummaa ta'e itti kaastani. Isin immoo muuxannoo jiruuf jireenya keessanii keessatti naannoo kanneen akka Buruundii,
Rwaandaa Keenyaa fi biyya keenya Itoophiyaas akka deemtanii dhimmoota kana daawwachaa turtanii fi hariiroon hojii keessanis waliin qabudha kan isin dubbattan. Yoo ta'e biyya sana keessatti waa'ee shororkeessummaa yookaan tibba kana labsiin farra shororkeessummaa kanneen akka adda bilisummaa Oromoo ABO haaluma wal fakkaatuun immoo Gimboot 7 kan jennuu fi kanneen biroorraa kaafamee jira. Jalqabumatti biyya sana keessatti iyyuu labsiin farra shororkeessummaa jarreen kanarratti ba'uun dogongoraa kan jedhu kaasu. Isa kanarratti koloneel isin maal jettu? Haaluma wal fakkaatuun immoo namoonni dhimma shororkeessummaan himataman turan yeroo darbe. Fakkeenyaaf garee OFC kan ta'an hooggantootaa fi namoonni hedduun haaluma wal fakkaatuuf miidiyaan nu ittiin haasa'aatti jiru kun Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork akkasuma immoo daayirektara isaa kan ta'e Jawaar Mahaammedii fi Dr. Biraanuu Naggaas dhimmoota kanaan himatamaniiru. Yogguu shororkeessummaa isin gamaa nageenyaaf tasgabbiidhaan beektanii yookiis immoo farra shororkeessummaadhaan beektan waliin dhugaatti biyya san sadarkaa labsii farra shororkeessummaarra geessee turte isa kanarratti maal taajjabdu yookiis maal xiinxaltu? Anqara watokku siima daga laf eegii demokraasiin itti dhalate sila akka demokraasii buluu malane. Demokraasiin maali? Demokraasiin tokkummaa, walqixxummaa, waliin qoodacha, respect walii kenna, laf nama laalo, naga laalo, this is democracy. Tenettiin demokraasii hojjaname ittiin bulle. Ka tenetti demokraasii respectiin kennineefi wanni suuraa deeman jiru. Nami jijjiirama fide ijoollee qeerroo. Ifi isan afuuri isanit afuurtanii isan dubbattaniin ayyidanii nami waliin ka'e ammoo nama qarmaalta raasaa geesse dhukkubuma raasaa si geesse dhibuma raasaa si geesse miidhaan raasaa si geesse dhimpuun raasaa si geesse raayit kakkee kaballeessanii raasaa nam geessa anam akka waan jedhu demokraasiin ummata Oromiyaa ummata Amaaraa ummata Soomalii ummata Affaraa cuf waliin ka'uu malee. شوف والقطاو ماله شوف والسبورتو ماله ولومان أما برايم مينستر كونين لغا أك ديمقراطية تنفيلن بارتي أفوري فيلته بارتي نفران كون أفيلو توتي أمو ورليني أبيي فا لما فان ورجيجيرا ما فيلو so أنوان أنقبو جيجيرا ما كان كفايولنت انتيني نمي أسبورتوتي قبيني لفالة qabeenya lafaalle respect godhani iddoo kanatti garuu kallattiidhaan gaaffiin koo kan inni isin gaafadhe farra shororkeessummaa kan jedhamutu labsame biyya sana keessatti amma haa ka'u malee mootummaan iyyuu wanti sun sirrii akka hin taanetti amaneeraa jechuudha. Isin immoo nama biyya Ameerikaa kanatti hojjettanii waa'ee dimokiraasii yookiis ijaarsa dimokiraasii biilding dimokiraasii kan jedhus ta'ee biyyoota gaanfa Afrikaa kana keessatti immoo maal fakkaata kan jedhus taajjabaatti turtani jechuun uummata biyya keenyaa yoo fudhanne keessumaa saba Oromoos ta'ee sablammiilee biyyittii yoo fudhanne nageenya baay'ee barbaadu. Isa kana keessatti namoota akkasii irratti baasuun yookiis immoo himannaa isaan irratti banuun akkamitti ilaalama isa jedhu aangilii sanarraan fudhadhe isa kanarratti maal jettu isin? Anqara lafa Itoophiyaa guddum kee deeme lafa Itoophiyaa makiinaa booddarii amma badame jedhan kana burree valdoosta artiga makiinaan deeme aga arbamichi dhaqee arbamichi bahee mooyyale deeme jigjiga hararii dirredawa fulaanan hin bahin Itoophiyaa keessa hin jiru dalagayyii gaafas akkasii. Osoma biyya kana jirtan jechuudha. Osoma biyya kan jiru. Ayyee. 2008 Itoophiyaa keessa dalagee beeka. 2009 Itoophiyaa keessa dalagee beeka. Lafa amma hamar kokkeessullee deeme lafa walloollee deeme yidduma tana fulaanan hin bahin hin jiru. Itoophiyaa ummati Itoophiyaa durii hin beeku baradhe akka gaarii baradhe. Ummati gaarii ummati Oromoo ummati gaarii ummata cunqurfame ummata raayit isa balleessan ummata qabeenya isa fudhatan ummata lafisaa saaman qara ummati sun akkasi amma waanum Oromoon qabdu biiti tak Soomaliiltulleen qabdi dhibuma Oromoon qabdi ta Soomaliilleen qabdi ta Soomalii olla isii gubanii waan cufutochaan amma waan ajjabe laf amma arbamichi hojjata akkas baate laf daraasaa jedhanii laf tokko ta konsoon tunu Oromoo laf amma arbamichi tanaan mitu guddaatu gujifaati duub Oromoo irra fuudhanii nam dhibii kennan which is fine aga namni jiraatu jireenyi takkuma fine ammoo waan an ajjabe laf sun waan an arge lafa 40-50 kilometers fuudhanii Chinese kennan muka cuf ciranii lafa itti abuuranii raayit nama fudhatan. So anini qara demokraasii jechuun equality. Demokraasii jechuun
restoring people's right. Democracy jechuun election. Democracy jechuun filannoota. Democracy jechuun ummata keessanii kan news kan right kennanii fi warrilleen idea namaan share godhutu democracy. Ana akkasi democracy argaa. Ta qaama ala dhufee ummata cunqursulle ka ummata gubbataa ulle that's if I understand your question. Ata'u iddoo sana keessatti koloneel amma fakkeenyaaf biyya suni yeroo adda addaa namoota dhuunfaas ta'e namoota sochii kana keessatti gahee qaban yookiis addarrummaan socho'anis ta'e namootuma bifa shakkiidhaan ilaalan shororkeessummaadhaan himatu. Wayita isin immoo biyya kana bakka buutanii biyya sana keessa socho'aa turtanitti gochi yookiis qabsoo namoonni godhanii sadarkaa sanarra ga'eera shororkeessummaa kan jirurra ga'eera kallattiin otoo gaaffii kanaaf deebistan. Sun hin jirti. Sun waan jiraati beekyaa. Nuyi qara Ameerikaanii interest ilaalte waan cufa irra beektaa duro interest kenna first interest Ameerikaa laalla. Dalagaan kiisuni duri. Ammoo waan ani sila ilaan argee jedhu sosochoo waan amma qabsoo Oromoo tunini waan amma nami eegee deebisuu danda'u miti. Hin buutu tunini. This is gone. This will just finish itself. Waan nami akka betta bisaanii moosee gardhibii gul deebisuu miti. Haraa miti. Tuni galaanni kun amma bahee eegi galaanni kun deeme wanni kee bu'aallee num deemtiin. That's the way I see it. An akkaan itti argetti suni. Ammoo anini qara sisaada si guddisallee sanin hin jedhu ummati OMN ka akka Jawaar Mohammed kunini ka akka Dr. Biraanuu Naggaa kunini warri kunini they are the channeling effort galaanni oduma qabsoo tanaan dhufeetu warra kana. So respect qara. An guddoo respect sanii qaba. Ummat keessanii waan guddoo baatanii nama akka keenyaa ka preferii qabatu kullee waanum guddoo sanirraa baranne. So agasuma dhowwa sun. Haa ta'u egaan gaaffiif deebii keenya gara xumuruutti jirra koloneel garuu gara dhumaarratti tibba kana fudhachuu kan dandeenyu ministeera muummee biyyattii kan ta'an Dr. Abiy Ahmed haaluma wal fakkaatuun immoo dhageettiif leellifannaa guddaa kan argatan biyyattii keessattis ta'e biyya bakkeetti immoo pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa fudhachuu dandeenya. Haala security yookiis immoo nageenya biyya sana jiruu fi intelligensii haala tokko odeeffannoo jiru kanarratti isin maal gorsitu yookiis maal dhaamtu jara kana akka taajjabdanitti jechuudha hanga ta'e dhageettii argataniiru jarreen kun jechuun mormee hin qaban jechuu osoo hin taane isa kanarratti tarii waan galaa isaaniif ta'u karaa tamsaasa kallattii OMN qophii adda addaa maal dhaamtu jarreeniif. Ani waan an dhaamuuf Abiyyi Ahmed waan an dhaamuuf nu qara ummati keenya ka Garrii nam kan guddoo jaalanna nam kan hin beekna nuyi nam gaarii. Nami kun sila nama harka qabatanii deemaniini nama ummati Itoophiyaa cufummaan harka kennuuf akka onana harka kennaniif ka xilaatii isi jeesu fedha harka kennaniif akkas feena nuyi. Demokiraasiin reformsiin qarname lafa dictatorial kee jirtu ka gannu guddaa dictatorial kee jirtu hojjeesiin mar tokko waliin biqiltee baatu dhiba guddaa dhufa. Dhibiin jira. Reformilleen yaada barbaada. Yaada gaariin reform gootu malee reform akka wild godhan kulleen gaarii miti ammoo tartiibaan reform godhuun gaarii. An akkan argutti you have to include everybody. Inclusion in ammin jiru maal jennaan amma EPRDF malla farka qaba. You have to include other parties. Parties dhibillee itti gaddarte ummati Itoophiyaa tu cufummaa qeyba keessa kenniteefi istiraagoliin akkasumaan deemuuti. News, rights journalism ka waannaa human speech writing waanna waan cufaa dur jira. Eegee ati speech hin jirre amma laala sila fakkeen akka OMN kanfa TVlee Oromoo dhuuga kanfa kun cufummaan irreen ufumaan gasseen malee waan Itoophiyaan feetee miti. Itoophiyaan waan kan fedhuu malte qabde akka isin tenets democracy keessatti freedom of speech nama kennutu gaarii. Freedom of speech maaliin dhufti? Misoomaan dhufti. Haqqaan dhufti. Human rights ilaaltanii. Isan waan guddoo dalagdan isanuyyuu Abiyyi fi Lammaa birattuyyuu OMN has taken a lion's share.
Isani nami demokraasii hin deemu. Demokraasii Itoophiyaa nami deemuun isani. Ayyee galatoomaa gaa waan krediitii guddaa OMN'if kennitaniif tarii daawwattoonni keenya gaaffii kana gaafachuu ni malu. Gaaffii kana immoo isin kallattiidhaan deebisuu dhiisuullee ni maltu. Shakkiin qaba koloneel garuu gaaffii tokkoon isin gaafadha. Isin biyya sana keessatti deddeebi'aa akka turtan kaastaniitu keessumaa bara 2008-2009 kutaalee biyyittii iddoo garaagaraa akka deemtanii dhimma Ameerikaa bakka bu'uudhaan hojjettan kaastaniitu. Haa ta'u garuu Ameerikaan yookiis biyyi kuni interestii ishee yookiis immoo fedhii ishee dantaa ishee kan eeggattu akka taates kaastaniitu. Haa ta'u garuu sirni kuni erga aangootti dhufee namoota ajjeesuun hidhuun biyyarraa ari'uun akkaan akka jabaate namni kamiyyuu ragaa ba'a. Isa kanarratti maaliif Ameerikaan dhimma kana yookiis mootummaan Ameerikaa dhimma kana hin beektu moo maaliif callisaatti turte? Isinis kana akkamitti taajjabdanii isheema kana achiin otoo dubbattan jechumaanis dhaamsa keessan dhumaa osoo dhaamtan. Anqarwaasi wanni asii himu demokraasii namni ala si fiduu hin danda'u. Demokraasii sitti midhaaffatee bishaan itti naqatee abuurratee biqilfatee demokraasii toffata. Ameerikaan demokraasii siin gootu. Ameerikaan interest ufii ilaalti. Interestiin Ameerikaa gaafa security. Security'n maali? Maal jennaan ummata balaa ka akka Al-Shabaabaa ka akka warra amma Al-Qaeda jedhanii ISIS kanatti fula cufu jira. Itoophiyaa illee irra maaramaa hin qabdu. Nama garii jira kakee jiru Itoophiyaa tanaatu. Okay. Government Itoophiyaa gaafas jirtu dhugaa government harkiisii dhiigaati. Government waan badduu hojjette. Ammoo haa ta'u Itoophiyaan traditionally American ally. Nu ammallee akkasum feena dhugaa sitti hima. Traditional ally. Nu ammallee akkasum irra feena. Ammoo namni keessan ijjeesa nami Amerikaa namaan jedhu hin jiru. Dhugaa interestiin superpower qara walir jijjira. Ammoo demokraasii maallaqa guddaa Ameerikaan Itoophiyaa baasee jira. Kan militariin ijaaran. Militarii zamanuu ijaarree fi Al-Qaeda sodaatanii, Al-Shabaab sodaatanii, Soomalii gargari jigatu sodaataniif waan kan midhaasan. Warra amma akka naayimi ICC ka jiru kallee influensiin isaa fula tokkottidhaan qabdu. Influensiin fula namni jiru cufa hin seenti. Ameerikaatu dhuftee jirti. Iceland dhattee jirti. Raashiyaa dhattee jirti. So influence ICC akka American qaamee isii balleessu, you have to negotiate with the actors that you don't really agree with what they do. Ani qaama government Ethiopia suni qaama ambeeku, qaama dhibinni geeffatullee ambeeku. Ammoo ani as a soldier limit qaba. Nama amri fudhatu. I take orders. Ordering kii maali? Warra kan qarqaari warra kan wabarsiisi akkisiin barannootii isii duuba dhimpisu. Dhiba Al-Shabaaba, dhiba Al-Qaeda, dhiba extremistii dhimpisu sun. Dhuga marroo garii wal gaafanna. Abboo human right kan abboo akkan irraa ejjedha eesiin jedhan. Ati fulaa cufu hin jirtu. Nu fulaa cufu hin jirru. Fulaa itti nama obbaasan hin ejjinu nu hojja sun. Addis Ababa dhufne nama waliin haasofne moona militarii danne nama waliin huursoo dilla kan cufani deemna hawaasa tan cufu dhaqne nama waliin hin dubbanna. Ammoo waan intaano lafeesi Itoophiyaa as a soldier keesseen hin dandeenyaniin. Ammoo talaan nama qofaa gorsite ati dubbattuun hinum jirti. Gabre dillaa fa'aa cufani dubbannaan nuyi. We talk to them. Abboo akkanaa miti akkana godhaa hinum jenna. Ammoo is it right? No. Does America support dictators sometimes? Yes. Sun waan jiraati. Ammoo government in America interesting isii qara nagaya. Stability. Ethiopian government is one of the most stable government jedhani on paper. Akka dhugaatullee hin beekta. Nami namu fi ijjeesu ka eela sun itti naqee ka ile nam dhaanfu sun qara stability miti dhugaatti. Sun cufnu beenna. Ammoo akka hiyyatti akka as a soldier akkamiin duuba an waan kana gargari baase morality isiitiif ethics isii ani buluu gulda biri nejju anine. Ammoo I know it happens. Alright. Ayen daawwattoota keenya daawwachaatti kan jirtan tamsaasa kallattiin isiniif darbaatti kan jiru qophii addaati. Qophii addaa keenya Koloneel Ahmed Shukurii
biyya Ameerikaatti waggoota 27 darbaniif tajaajilaatti kan turaniif yeroo ammaa immoo sooroma kan ba'an biyya kanatti immoo barnoota isaanii digirii lammaffaa maastersii haaluma wal fakkaatuun immoo yeroo ammaa kanatti yuunivarsiitii Minisootaatti seera baraatti kan jiranidha. Maarreen egaa turtii waliin taasisnee keessumaa uummata Garrii fi uummata Booranaa gidduutti wal dhabdee gama sanaan jirutti karaa nageenyaaf jaalalaaf tasgabbiif jaarsummaan furuudhaan misoomatti jaalalaan itti fufuu qabdu malee dhimmi kun tasumaayyuu kan baasu miti jechuudhaan dhaamsa isaan dhaamaniin kan raawwannu ta'a. Haaluma wal fakkaatuun immoo loltuun biyya tokkoof daangaa kabachiisu nageenya